Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin akka qabu har'akaa meeshaa obboleettiin keenya tokko xalabattee qabadheen karaa keessan dhufee too jira guutumaan guututti meeshaan kun miidiyaa karaa biraatirraa dhufee isiniin jedha egaa kaa obsaan dhaggeeffadhaa warroonni chaayinaa keenya faaraa taatan garaattan sabiskiraabii godhummaatii keenya taachuun gaman manafeerraa kooti odoon karaa qumsaaxinii karaa algaa wantoota tiibistaandiititti odoon darbinii biiffee tanarraa baay'izawee waan dubbadhuun qaba biiffeen tun hokkatti ilaalan biiffee xiqqoo fakkaatti barri afur qabdii guutumaan guututti baay'ee hojiin ishee guddaa kan ta'edha jechuudha asumaan waa'ee biiffee tanaa isin beeksisaa ijoolleen baay'een illee laaltanii too jirtu biiffee kiroodarii qofa irratti galtuudha biiffeen tuni garuu bootaa akka bootaa hin fudhannetti kan hojjetamteedha malee osoo bal'isan taate barri afur kan qabdudha biiffeen tun jechuudha. Warroonni biiffeen tun xiqqoo isinitti fakkaattu yookaan immoo waan xiqqaa isinitti fakkaattu meeshaalee taanaan akkasumatti fudhattu bootaadhaaf xibbaabinnatii bootatiif ogeessi kana hojjete sun sibsib godhee akka baatutti hojjete isiniin jechuun jaaladhaa meeshaawwan akkanaa kana baay'izawee keessattuyyuu warri saaloonii keessatti wanni galchuudhaaf waan bareedu galchuudhaaf kan akka firiijii amma biyya keenyatti saaloonii ta'a. Biyya keenya baratamaadha ka already amma xiqqoo kichiniin amma zabanaawwiidhaan hojjetamu manni zabanaawwiidhaan hojjetamu kun kichinii wajjin hojjetama waan ta'eef mana tokko kichinii gala wanni malee baay'inaan saalooniidha jechuudha kan taa'u wanni firiijii cinaadha baay'ee ni bareeddi. Warroonni immoo mana akkasii ijaarrattan welcome namatti tola baay'iseetu jechuudha. Maaliif nama kamiifuu jireenya wal qixxaateetu jireenya akkasii jiraatan hedduu namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Waa'ee biiffee tanaa haga tana hoggaan dubbadhe baay'ee bareeddi isiniin jechuufan karaa algaatittan darbaa baay'izawee miidiyaa biraatirraadha obboleettiin kun kan fiddeetoo dhufte isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa hojii kana ni ilaaltan haga dhumaatitti akkamitti akka inni ba'u egaa kaa miidiyoota biraatirraa argitanii jirtanii saanduqa sadii qabaa karaa olaanutti ifaa qabaa komodiinotaa qabaa kanaafuyyuu ilaaltanii jirtan ka waa'ee isaa waan asirratti isinii ibsu hin qabu egaa ka maamiltoonni kiyya miidiyoota biraatirraa fidaniitidha jechuudha kan dhufanii warroonni barbaaddanis hoggaa jiraattan akkasuma immoo obboleettii kanaafis immoo meeshaan nagaadhaan bahee nagaadhaan akka galuufitti isinillee kadhannaa keessanii wal yaadadha baay'izawee tanaan durallee dubbadheen ture jechuudha waa'ee waliif kadhadha akka amantii keessaniititti hojjisiisuu qofa osoo hin ta'in ijoo itti jiraachuun hunduba caala akkasumas immoo waa'ee mana diiggaa ijoolleen baay'een dhuftanii dhugaa kan akkasnaan jettan jirtanii gara kaa naannoo baay'ee amma dhaabbateetoo jira bakka tokko jiru rabbiin biyya haa gargaaru walumaa galatti gizee baay'ee kaa waa'ee mana diiggaa kana hoo yaadatamu maduma keenya tuyyuu nuffanni nu jedha maaliif akka itti finnee fi akka itti dhufnu nu tuyyuu beeka waan ta'eef jechuudha namni kamuu haa ta'u addunyaa tana namni taa'ee itti dhufu hin jiru keessattuu immoo kan shamara biyya haraba addaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa kanaafuyyuu rabbiin meeshaa keessanittis mana keessanittis nagaadhaan isin galchu isiniin jechuun jaaladhaa baay'izawee odoon dubbii kana dubbadhee hin xumurin warroonni diizaayinoota keessattuu daanteelota gaafachaa jirtan barbaadaa jirtan ammas diizaayinii tokko abbaa gadaatiin qabadheen dhufee isin halluu feetanillee barbaaduu dandeessanii garuu warroonni diizaayinii kanaan barbaadan bilbila kiyyallee isiniifan teechisaa dhumarra jira daanteeliin kuni laaluu dandeessu jechuudha yookaan hiriyoonni keessanis hogga barbaadan immoo biraan ga'uu dandeessan baay'izawee ani kana abbaa gadaatiin qabadhee haadhufu malee diizaayinii feetan akkuma tanaan dura ni hojjenna isiniin jechuun jaaladhaa garuu yeroo baay'ee ijoolleen abbaa gadaatiin nagaafachaa jirtanii hodaadhaan nagaafachaa jirtanii hodaadhaan immoo hojjennee baasnee jirra chaayinaala gubbaarra ni jira. Akkasuma immoo kanas immoo abbaa gadaatiin kan hojjetame kanas haala ittiin hojjetame isinittan argisiisaa asumarra jira. Warri barbaadan dubbisuu dandeessanii tiibistaandiin kun immoo yeroo baay'ee hojjennee baasnee irraa filannoo obboleettii tana hedduu bareeda baay'izawee gaafa manatti galee jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladhaa egaa kaa ammas bilbilli kiyya asumarra jira ijoolleen koomentii jalatti bilbila nagaafachaa jirtan ni jirtu. Bilbila kiyya hoon akkam yeroo tokko viidiyoo irratti barreessuu baadhe malee keessattuuyyuu taambileelii gubbaarra bilbilli kiyya hin taana dubbisuu ni dandeessu ijoollee waasaappiin bahuu dide jettan bilbila hodoo gongortan irra deebi'aati ilaalaa bilbilli kiyya duwwaa 943 isiniin jechuun jaaladhaa kanaafuyyuu irra deebi'aa ilaalatti na dubbisaa warroonni meeshaa na biraa qabdanillee baay'ee hin fagaatina haa ta'u qaxaroon haga fee haa dheeratu garuu hin badinaa isiniin jechuun jaaladhaa maaliif kan na biraa qabdan addunyaadha waan taateef
dadhabbii dafqa waan ta'eef hin badinaa yoo hatta bilbilli sin jalaa bade waraqata irraa qabdan bilbila koo waan ta'eef yookaan immoo miidiyaa gubbaarra hin jira waan ta'eef daftanii too bilbila sirreeffattanii nama ijoolleen feeyyuu isin warri bartanii isatti warri hin barree amma bilbila baruuf deema bilbila malee hin teessa waan ta'eef dafaatii buufadhaa na dubbisa. Ani gizee baddan dhugaa nama yaaddessa waan namaa baatanii ta'anii yoo namni nama na jalaa badu isiniin jechuun jaaladhaa ani meeshaa teechumaa miti isiniin jedheera haga feetan teechifachuu hin dandeessan ijoolleen baay'een hojjetamee kan taa'aa jirutu jira garuu inni guddaan maalinni baduudha. Baduu gatii isaa isiniifan teechisaa dubbifadhaa hagam akka fixeessin jechuu jaaladhaa bakka isin kabajaa viidiyoontu kana fakkaatti warroonni immooyyuu yaada qabaatanii soggaa jiraattan daanteelichi kanaadha haala kanaan bahee abbaa gadaatiin yoo barbaadan immoo isin bifa biraatiin hojjisiisuu dandeessanii baay'ee daanteelicha kana arginaanan ogeettiin hojjechaa jirti kanaan biratti hojjisiisuun namoota biraatti arginaan affidee nagaanaa ta'a baay'ee.